harka keenya bal'ifannee akkanatti dubbatuudhaaf sagalee kana booda baran harka bal'ifannee kadhanna. Dhuguma iyyota abbaa keenyadha. Gargaarsa baay'ee mana keenyaa qabda. Harki kee mirga harka keenya qabeera. Jechi kee utubaa mana keenyaa ta'eera. Darbaa nuun jennaan dabarreerra. Gaafa manaa baanellee har'a keenya jennee yaanne. Roorroo baay'ee ture karaa walakkaa. Jecha baay'ee ture daandii walakkaa. Sagaleen kee garuu eegumsa mana keenyaa ta'eera. Sagaleen kee garuu utubaa jireenya keenyaa ta'eera. Yaasa sagalee taatee ilma Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ati moo'icha keenyadha. Ati Waaqayyoo keenyadha. Ati lolaa keenyadha. Ati falmaa jireenya keenyadha. Ulfinni siif haa ta'u. Harka bal'ifannoo harka bitaan mirgaa. As keessaa eenyumtillee yoo of goyyomsee alatti yoo sobee alatti jabina ofiisaadhaan dandeettii ofiisaadhaan kan har'a ga'een jiru. Siin garuu jiraanneerra. Siin garuu dabarreerra. Jennee ammas gargaarsa barbaachaaf harka keenya gara kee ol kaafanneerra. Afuurri gargaarsa bantii waaqarraa haa dhangala'u ganama kana. Afuurri nama gargaaru haa dhangala'u bantii waaqarraa. Afuurri nama gargaaru haa dhangala'u bantii waaqarraa. Gaa'ila namaa kan gargaaru. Jedhi ameeni afaanii baasi. Abjuu namaa kan gargaaru. Jireenya namaa kan gargaaru. Tajaajila namaa kan gargaaru. Humna sagalee kee keessa haa dhangala'u. Haa dhangala'u. Gargaaraman isaayitii kanaa kaasanii. Gargaaraman maqaa Yesuusin. Gargaaraman maqaa Yesuusin. Mirga nuu kenni. Nutti dubbadhu maqaa Yesuusin ameen. Ulfaadhaan ooraa. Sagalee Waaqayyoo keessa sagal qabaa. Faarsaa 40 lakkoofsa 1 kaasee hamma 4tti nan dubbisa maqaa Yesuusin akkas jedha. Macaafa faarfannaa 40 1 kaasee hamma 4tti akkas jedha maqaa Yesuusin nan dubbisa. Ani abdii guutuudhaan Waaqayyoon nan eeggadhee inni immoo gara kootti jedhee iyya koo sanaaf hin dhagaye. Inni boolla hursaa bishaan sodaachisaa keessaa dhoqqee akka suphee nama qabatu keessaas harkisee na baase. Inni ejjennaa koo dhagaa hin sochoonne anaaf hin dhaabbachiise. Ejjennaa koos anaaf hin jabeesse. Inni faarfannaa haaraa isa anittiin isa gegad afaan koo keessan kaaye. Baay'een kan arganii isan sodaatu Waaqayyummaa isaas hin amanatu. Namni Waaqayyoon amanannaa isaa godhatu warra obbo bokoksanittis warra amantii isaanii gananii soba duukaa bu'anittis inni goriin haa gammadu. Ameen. Lakkoofsa 4 deebi'a. Namni Waaqayyoon amanannaa isaa godhatu warra obbo bokoksanittis warra amantii isaanii gananii soba duukaa bu'anittis inni goriin haa gammadu jedha. Mata duree nuti gidduu kanatti fufnee barumsatti fufinsaa barannu har'a kutaa tokkoffaa jalqabnu mata duree guddaa ta'ee kan jiru jechuudha. Sigalatti garuu qabxiilee gurguddaa fi mata duree gaggabaaboo waliin sagalee Waaqayyoo irraa kan barannu mata duree jireenya amantiidhaan jiraatamu jiraachuu waan jedhuunanii jalqaba. Waa'ee jireenya amantiidhaan jiraatamu jiraachuu waan jedhuun sirriitti dubbadha. Waa'ee jireenya amantiiti laphee korra kan jiru waqtii ganna kana. Amantii isa jedhu kana yeroo baay'ee waldaa kiristaanaa keessatti karaawwan garaagaraa hin barannaa hin barsiifna hin dubbanna hin dubbisnas. Garuu amantii inni jedhu kun jireenya amantootaa keessatti waan gurraa fi afaan gidduu deddeebi'uudha malee deebii ta'ee Waaqayyoof namoota walakkaatti riqichaa dhaabate miti. Ransinii deebi'a. Amantii inni jedhu kun idduma qaama namaa keessaa gurraaf afaan gidduu kan deddeebi'uudha malee riqicha Waaqayyoof nama gidduutti hojii hojjete miti. Na wajjin ta'a. Amantiin akka macaafa qulqulluu irraa kakuu haaraaf kakuu moofaa keessatti arginu amantiin waa gurguddaa sadii of keessaa akka inni qabu nutti agarsiisa. Amantiin jireenya kaleessaa guyyaa har'aa irratti seenaa godhee abdii kan nutti himu tokko isa kanadha. Lammaffaan amantiin waan guyyaa borii riqicha guyyaa har'aa godhee gara boriitti kan nu geessudha. Sadaffaan immoo jireenya namaadhaaf daandii agarsiiftuu kan ta'udha. Rasiniin deebi'a. Amantiin waa sadii argina yeroo jechaan dubbadhu jalqaba kanarratti. Jireenya kaleessa eengade giraanni har'a irratti seenaa godhee waan nutti taasisuudha amantiin. Lammaffaa immoo waan guyyaa borii riqicha har'aa godhee har'a irraa gara boriitti kootu jabaadhu
hinceeta indabarta jedhee nooraa guyyaa boriif guyyaa har'aa gidduu kan ta'u amantiidha. Isa sadaffaan immoo agarsiiftuu jireenya ilma namaa nama kamiidhaaf daandii ta'uudha. Nama gooftaatti amanee waa'ee amantii beekuudhaaf. Garuu kan namoota baay'ee yeroo baay'ee gaafa laaltanii amantiin eessa jira maal hojjeta akkamila gaafa jettanii afaanii fiini gurra gidduuma deddeebi'aa oola. Tam jechuudha. Amani nan amana. Amantii qabdaa amantii qabaannaan qaba amantii ameen jedhe yoo amanti kana bichaadha garasitti nan amane gennee riqichatti waaqayyo biraa abdii waaqayyo biraa qabnutti fudhanne miti. Asan deebi'a gaa kutaamma gaafa laaltan Daawit faarsaa 40 keessatti yeroo macaafa faarfannaa isaa isa Daawit ofii isaa barreesse goola buudhaaf ka'e boqonnaa tokkoo kaasee amma 40tti gaafa laaltan Daawit waa baay'eedhaan waaqayyo taasaa. Boqonnaa tokko boqonnaa lama qabdanii gaafa laaltanii waa'ee ofii isaadhaaf waaqayyo taasa'eera. Waa'ee diina isaadhaaf waaqayyo taasa'eera. Waa'ee amanannaa waaqayyoos waaqayyo taasa'eera. Ittiin faarfateera ittiin weeddiseera. Garuu kutaa kana keessatti gaafa laaltan Daawit maalidhaa bu'aa ba'ii jireenya isaa hundumaadhaaf walitti qabee guduunfuutti gaafa dhufu ani jedha abdii guutuudhaan waaqayyoon nan eeggadhe jedha. Maal guutuudhaan? Haadha gaamu sagaleen nama hundumaa maal guutuudhaan? Abdii guutuudhaan. Macaafa faarfannaa yeroo darbe torban lamaan darbe keessatti karaalee shanitti akka inni qoqqoodamee namoota shaniin akka inni bukkee ga'ee dubbachaa tureera. Daawit garuu macaafa faarfannaa isaa keessatti gaafa barreesse hamma dhufee boqonnaa 40 kanarra ga'utti waaqayyo ifa saakkatee dukkanni matumaa sakka sodaachifne bowwaarra yoo deeme waaqayyo eegaa saakkatee tiskee saakkatee jabina waaqayyo haasa'eera. Daawit yeroo baay'ee jireenya isaa keessatti waa lama ibsuu jaallata. Tokko chaalenjii yookaan rakkina isarra ga'e otoon sodaatiin otoon ranqabiin diinota isaas hamma baay'ina isaanii haasaa. Hamma kamiin jedhee hamma baay'ina isaanii yeroo baay'ee maadha Daawit yaa waaqayyoo jedhaan diinonni koo attamattan baay'eedha. Mee yaada otoo ta'e silaa yeroo baay'ee maal jedhan nuti baay'ina gaarummaa waaqayyoo baay'ina aangoo waaqayyoo jabina waaqayyoo haasa'uu qabnaan sirriidha. Daawit amala lama qaban sinin jedhe inni tokko yeroo rakkina isaa haasa'u ani bakka nan cabee nan miidhamee firaan halagaan akkasan ta'e jedhe Daawit waan keessa jiru otoon dhoksiin negatiiva challenge waan sa godhe ifa baasee haasa'a. Erga waa'ee rakkina isaa haasa'ee ka'ee booddee garuu rakkina isaa irratti immoo akka nama kosiitti laambaa rafee abiddatti kaa'uuf jedhee erga rakkina isaa haasa'ee ka'ee booddee maalidha otuma immoo rakkinni koo baay'atee jiru otuma diinonni koo baay'atanii jiru ati garuu jedha isaanitti nan laanne ani ooleera jedha. Nan tokko faanii baasee ameen jedhaas. Amala Daawitidha kun rakkina isaa sinaasaa diina isaa sinaasaa hamma diinni isaa baay'ee sin dubbata waan saquunname naasaa erga rakkina isaa haasa'ee ka'ee booddee akkuma nama fakkeenya sinii kaase akka nama kosii walitti qabee gufuuf ka'eetti maal godha irratti immoo aangoo waaqayyo dubbata. Fidee booddee yeroo kitaaba isaa goola buudhaaf ka'e garuu maalidha ani jedha abdii guutuudhaan waaqayyoon nan eeggadhe jedha. Jireenyi Daawit akkan abdiin godhanneedhaaf abdiidhaan akka inni waaqayyoon hin eegganneedhaaf waan nama sinii kaase diinonni isaa baay'eedha dukkana keessa deddeemeera hafaa fi du'aarra ga'eera waan baay'ee ta'eera garuu maa jedhe ani jireenya koo keetti jechuudha karaa biraa abdiidhaan si eeggadheera. Abdiidhaan wajjin ta'a. Abdiin maa inni gaafa jettanii qabeenya karaa amantii argamudha. Abdiin waa baay'eedha garuu walumaa galatti abdiin qabeenya karaa amantii argamudha. Daawit jireenya isaa keessatti maa jedhe ani abdii guutuudhaan eenyuun eeggadhe waaqayyoon nan eeggadhe jedha. Abdii guutuudhaan namni akkan abdii guutuudhaan waaqayyoon hin eegganneedhaaf wanti baay'een jiraachuu danda'a. Yeroon eeggadhetti waaqayyoon maalan godhan gara isaattan iyyadhe innis iyya koo naaf dhaga'ee gadi naa jedhee waammachuu isaa agarsiise waammachuu keessatti immoo inni waammate dhaga'ee fi akka agarsiise. Bara haalli baay'ee na quunname abdii kutannaa baay'ee ergeera garuu achuma keessatti maalan godhe abdii otoon kootiin si eeggadheera. Karaa biraa galateeffannaa qaba sagaleen kun of keessaa gara gadiittuun kaasa waan ta'eedhaaf. Diguutuu waaqayyoon nan eeggadhe innis maal godha jedha iyya koo naaf dhaga'ee jedhee booddee waa lama bikka lebbannee nama waa'ee Daawit
dhoqqee akka suphee nama qabatu keessaa boolla ursaa bishaan sodaachisaa keessaa kun lamaan tokko harkisee na baase jedha. Wanti jireenya koo qabu wanta akkan hin deemne godhu baay'ee yoo ta'eyyuu wanta waan madhe Waaqayyo na baasa na waan ta'eedhaaf Waaqayyo maal godheera na baaseera ani ba'eera jedha. Si eebbisu kan baate ammas hin baata kan hin baane immoo hin baata dhiiga olichaan. Mee sagalee kana jedhame ani ba'eera jedhaayyaa. Atu waa baay'ee keessaa baateetta ba'eera jedhaan. Ishoo dabala ba'eera jedhamayyoo. Ba'eera jedhamaayidha waa'ee jabina Waaqayyoo abdii Waaqayyo irraa qabuutiin Waaqayyo dhufee fiyaasa. Na wajjin ta'a. Jireenya Daawit gaafa laaltan abdii kutannaa Daawit biraan agartan yeroo baay'ee garuu waammannaan Daawit abdii kutannaa fakkaatama Daawit abdii kutata miti. Sagalee Macaafa Qulqulluu keessatti gaafa laaltan keessumaa Ibroota keessatti namoota amantii qaban keessa jagna ta'anii warra lakkaaman keessa Daawit faati. Daawit nama tokkodha. Yeroo baay'ee kutaa waa'ee amantiidhaaf deddeebinee barannu dhugumas immoo kutaa waa'ee amantii gadi fageenyaan dubbatu Ibroonni boqonnaa 11 gaafa dubbiftan lakkoofsa 23 irraa qabdanii waa'ee abboota amantii kaasiyaasa Daawit faa warra gajjaboota fakkaatan goolii arfaa warra lafaan dhaan kan akka Daani'el faa Mishaak Sidraaq Abdineegoo faa warra boba'aa ibiddaa dhaamsan waa'ee isaanii haasa. Daawit nama abdii dhabaa miti nama abdii qabudha. Akkan abdii godhate maaltu godhe gaafa gettanii waan mataa wayii qaba eeggataa wayii qaba inni eenyuunidha Waaqayyoonidha. Aan Waaqayyoon maalan godhee Waaqayyoottan iyyadhee na waammadhee innis iyya koo anaaf hin dhaga'e jedha. Egaa jireenya amantii naasaa jedha. Jireenya inni keessa jiru Daawit hursaa bishaan sodaachisaa boolladha dhoqqee akka suphee nama qabatudha iddoo migataa miti keessaa na baase Waaqayyoodha. Miilla koo maal godheera kattaan sochooneerra naaf dhaabachiiseera ejjennaa koo naaf jabeesseera akka isa faarfadhuuf immoo faarfannaa aadaa naa laateera ani gargaarameeraadha. Mee harka mirga ol kaasaa ani gargaarameera jedhaasaniyyoo. Namni gacha kanan dubbanne waa biraa keessa harka mirga ol kaasaa ani gargaarameera jedhaayyaa. Galata Waaqayyo dubbachaa jira. Maal ta'eera gargaarameera. Daawit jireenya isaa keessatti erga waa'ee ofii isaa se'ee ka'ee booddee lakkoofsa 4 irratti garuu waa'ee namootaa isaa deebi'ee 4 dhaggeeffadhaa wanta inni jedhu lakkoofsa 4. Namni Waaqayyoon amanannaa isaa godhatu warra obbo kokkosanittis warra amantii isaanii gananis warra soba duukaa bu'anittis inni godhiin haa gammadu. Namni Waaqayyoon maal isaa godhatu amanannaa isaa godhatu akkuma kan arga jedhee booddee warra obbo kokkosan warra amantii isaanii ganan warra soba duukaa bu'an warra akkasii sadaniitti kan hin dabalamin hidhata isaanii namni hin ta'in namni qobaatti fo'amee Waaqayyoon amanatu amanannaa isaa kan godhatu Waaqayyoon namni akkasii maal godhu haa gammadu. Maaliif warri obbo kokkosan warra aangoo Waaqayyoo beekan miti warra of tuulan jechuudha karaa biraa obbo koksoo jechuun warra eenyummaa Waaqayyoo aangoo Waaqayyoo warra hin beekne jabina irree foonii warra dhaadatan jechuudha. Ermiyaas maayidha 17 lakkoofsa 7-8 maayidha. Akka dubbisaa Ermiyaas raajicha namni jedhamitiine jabina irree foonii kan amanatuedha. Waaqayyoon kan hin amanne jabina irree foonii kan amanatu namni akkasiidha abaaramaadha. Namni ana Waaqayyoon amanatu garuu haa gammadu jedheetu fakkeenya waa'ee muka bishaan bukkee dhaabatee haasa'a. Namni ana Waaqayyoon amanatu akka muka bishaan yaa'u bukkee dhaabatee ta'edha. Inni yeroo hundumaayidha hin lalisaa yeroo gara yerootti immoo ija godhataayidha. Namni garuu nama foonii amanatu jabina irree foonii kan hirkatu immoo namni akkasii abaaramaadha. Inni immoo akka muka lafa onaa keessa dhaabatee gogiidhaan rukutamee baalli irraa harca'ee qobaasaa ijaajjuutidha. Daawit amanannaa Waaqayyoo qaba. Waaqayyoon amanatee otoo omayyuu shaakaliin goodaatii dhufee ol ba'ee Filisteemicha waggaa dheeraa bambanaa ture kan guyyaa 40 halkan 40 namoota baay'ee rakkise Waaqayyoon amanatee dhagaa furrus tokkootiin dha'ee gombisee mirga argatee beeka. Daawit shaakalli tokko malee gargaarsa eenyu malee aangoo Waaqayyoo kenneefiitiin bara Saa'ol irratti ka'e ogummaa Waaqayyoo kenneefiin lolaa lolchisiisa jalaa baqachaa nama ogummaatiin moo'ee lafa Waaqayyoo yaadee fi nama dhaqee aangoo irra taa'edha.
waaqayyoon amanatee Daawit leeyya'een beeku. Kanaaf maayidha namni waaqayyoon amanannaa godhate waaqayyoorraa amantii kan qabu haa gammadu. Maal ta'a waan ta'eedhaaf akkuma koo baraarama akkuma koo oola. Wajjin ta'a. Hunda keessan gaaffii tokko hin gaafadha. Jireenya amma isin jiraattan, mana amma ijaarrattan, wayyaa amma uffattan, daandii amma deemaa jirtan, lafa amma jirtan kana amantaniif iddammoo nama waan taataniif isinii laate waaqayyo. Daawit warri amantii isaanii ganan, warra bokoksan, warri soba duukaa bu'an hin jiraatanii jireenya hin jenne. Namni akkasii gammachuu hin qabu. Namni akkasii boqonnaa hin qabu. Garuu jedha warra kanarraa adda ba'ee amanannaa isaa waaqayyoon kan godhate haa gammaduudha. Hundi keessan gara kulaala jireenya amantii isinitti agarsiisa. Rasiniin deebi'a gaaffii amma caammaa isin kaawwatta wayyaan amma manni amma miindaan amma amantaniif iddammoo nama waan taataniif isinii kenne waaqayyo. As deebi'a yaadaan eessaa fiddan attamiin fiddan maal gootanii fiddan normaal nama waan taate dhalatteedhaaf mana barumsaa waan galteef akkuma baate itti milkoofte gaariidhaan yakkana cubbuudhaan jenne garuu jireenya amantii sanaa gadasidha. Na wajjin ta'a maayidha Daawit warra amantii isaanii ganan warra obbo Kokkosanirraa warra soba duukaa bu'anirraa namni waaqayyoon amanate inni qobaatti maal qaba gammachuu qaba. Amantan amanuu baattan waan tokko isinitti haasaa akkuma namaa waan alattaniif uffattan taanaan nyaattan taanaan qabdu taanaani hin qabaattu malee saqamanitti gammachuu hin qabdan. Jireenya amantii taanaan garuu xinnoo yoo ta'eyyuu yartuu yoo ta'eyyuu gammachuu qabdu ilillee qabdu. Ameen jedhaa afaan baasaa. Nama sin bukkeen qaba raasaa akkas jedha jireenya amantii keessatti argame jedhaa ture badhaa. Jireenya amantii an argame jedhaane gammachuu qaba jedhaa. Faarfannaa qaba jedhaa. Galata qaba jedhaane. Yoo garuu amantii malee dhufe ta'ee si jeeqa si rabbasha boqonnaa si dhowwata. Daawit maayedha warra kanarraa adda kan godhu keessumaayyuu warra amantii isaanii gananirraa warri waaqayyoon amanannaa godhatanii gammachuu qabu. Jireenya amantii, hafuura amantii, mana amantii, caammaa amantii, miindaa amantii, gaa'ila amantiidhaan ifa jira. Amantii jechuun meeshaa waan ittiin hin danda'amne ittiin dandeessisnudha. Fakkeenyaaf biyya Itoophiyaatii baatee kan Afrikaa keessaa baatee biyya Ameerikaa deemuudhaaf macheem otoo deemtuu karaatti duuta malee yoo doonii fa'aa waan ta'e dabalatte malee miilaan hin geessamu. Dubbadhaa kan gaama hin gaamu. Falli waan kana maal yaabbachuudha? Xiyyaara yaabbachuudha. Lafa hin gaamne ga'uudhaaf biyya Afrikaa keessaa baatee biyya Ameerikaa ga'uudhaaf yookaan ardii biraa ga'uudhaaf xiyyaaratti gargaaramuun kee mirga kee tonnaa dirqama kee tachi ga'uudhaaf. Yoo lakkanoo akkuma ta'u ta'e nan ga'a ogatte otuma deemtu duratti deemtee iddoo ta'e wayii geesse immoo duubatti deemuu jalqabdaa jechuudha dadhabuurraa kan ka'e. Falli kanaa garuu xiyyaara yaabbattee ga'uudha yeroo gabaabaatti. Amantii jechuun lafa hin gaamne iddoo hin gaamne waan hin argamne waan hin fudhatamne jireenya namummaa namaatii garas aangoo waaqayyootiin bira ga'uu jechuudha. Si eebbisu siifaa ta'uu dhiiga garaanii irraa. Nama taateen baratta barumsa kee ida'uu amantiin garuu barataa ollaa kee biratti moo akkasii kenna. Nama waan taateef hin nagada kee ida'uu amantii garuu naggaadee kaan irraa adda si godha. Jireenya amantiidhaan jiraatamu jiraachuun amanaa baay'ee bira hin jiru. Amantii yeroo baay'ee gurraaf afaan gidduudha siniin jechaan jira. Hin amantaa amaneera ameeni bichaadha. Baantee gaafa garuu nageenya yeroo dubbannu baantee nagaa kana walakkaa deddeebi'a. Amantiin garuu jireenya kaleessa har'atti seenaa kan dubbatudha. Guyyaa boriif immoo riqicha guyyaa har'aa walitti baasudha amantiin. Amantii qabaannaan wanta kaleessa eengaddaa keessa dabarsee waaqayyo si fide guyyaa har'aa irratti ragaa sii ta'ee seenaa sii ta'ee qabattoo sii ta'ee si dhaaba. Amantiin dhufti taanaan. Guyyaa boriidhaaf gaafa yaaddoftu gaafa yaadni si hambacamu na amani dhugaa waaqayyo siin jedha. Guyyaa borii akkamittan gaafa gettu sodaa malee rooma malee riqichi wayii tokko sii bu'eera. Nangaa 2018 kan jedhu si'a lama ameenaa jedhaaf.
دبلي أمين عيداس نوجين تاخي وانجيل جانجلا أما باي إنكني وان كليس أمانتين وجنن كم نوان تدافي هذي كيني مسينا بري كيني بس أبدين كم مالوان انتانيف جرين أمانتي وان انجرانيف dewan sigara chisa musenga atoko mare sab Israelin ya sabanana waaqayyo sinii lolaati mal argadhaay gabi argadha caljedhaay wara sab Israel banne kalumne kay mal tawf dinni dhufeera duuban fulduraano galaana diimaa jira maal goona ya Muse waaqayyo gaafate Museen sabni kun maa iyyaay waaqayyo وكان إرادة منيرو بر ويا باي إرادة منيرو إني كليسا بيا جبس إيكي سباتة فيدي أسيني سانجي برو هندت دبو مالتك سانجرو بيتو أمانتيدا وتوصل لالني واك أيو كتاكي سمال إيرا بشان إيرا توصل لالني واك أيو فون أرانا جنان تمبريك يا بومي مالنيا كسيرا فون يا كسيرا من نواك أرارج آسيرا يروبا يلتقطك على لمني كي يقولوا لي لا أجا كيسوما أبونا منتيجا فاسان لقدب بيا يوكنا تشغلاني ديما نيجي نسون جتشور نسبة سراي دربال أوته لقي تشين قدام سون جرينغ سبة سراي إلي سوالا كاتورة يرونسون آرام لا فونا فاكتوا كلو غرغاريرا غلانا ديما بود سامل سرايل إنيش باي إنسا واق أيورت يوغم غميو بناموت بايهم أبدي تيرا جريني كني كلي سامنتين تانان هرف وبيوت أوباتيو رجانوتا أمين كده فاري باسا كبانا مسين بكين جريني كلي ساجدانه أمانتين أنت نانجدا رجاسيتا أجدانه يوسي كرجارو باتة يوجدا رجاسيتا أجدا سينا سيتا أجدا هرس كرجارا إيرانه كلي سواك أيون نكرجاره بوريس نانجا تكانجور كمير قول كاسي أمين أجدا كباني أمين garuwan singa fada kalesa enyu sinfide ina gam eu sinfide harao sindaba bori fof dinin jirure jirenya amantida anjira chuwan benne har ikenyi malte forso sate afani ma ebrone bokonan ko to ko kopstok amantin gedami tire wan abdatan uguman taagani mal wachula fudachula أمانتينا أبدي ويك أبدا سمال غوتا هنت أجت هنتان يجرو وان إنجرمو أكوا أنجر تلاكاو أجد إبرون نجرو جرو مايت جرايت نجار نجرو نجار رتايت جرين أمانتينا أنجرات مجراتون من أمانا كترجمو كبا دفك أفضل سبوم دفك أكيد سجرو أمانتين جراتشو كبا دين أكتيتسو sagale waaqayyo sin deegaru deemsa kee keessa garuu amantiin jiraachuu qaba hojjat hojii kee keessa garuu amantiin jiraachuu qaba si eebbisu har'a tolsiifaa galu dhiiga qaraane warraan dhagartu jireenya kiristaanaa amantii of keessaa hin qabne moobaayilii chaarjii cufachuu ga'edha maaliif nama waan taateef hin jiraatte garuu namummaa isa kan waaqayyoon jiraachuu hin dandeessu bilbilli keessan yeroo cufachuu ga'u parsantii 5 yeroo hafu qayyii agarsiisa miti kan baay'eessa ndaam 15 gaditti dhayyuu qayyii agarsiisa qayyii ilaalaa jiraattaa jechuudha bakka adagaa milikitii baay'ee ilaalta mana keefin sodaat dhala keefin sodaat karaa keefin sodaat warra amantii qaban garuu akka nama bilbila isaa moobaayiliin isaa ibsaan guutu yeroo hundumaa shakkii malee baa shakkii malee deebi'ee gala hinjal qaba intumurata arramantiidhaan si guuteera ameen garaayyaas fakkeenya salphaa moobaayilii chaarjii qabu moobaayilii xumurachuu ga'e eenyutu yaaddaa yeroo hundumaa sa chaarjiin isaa maal ta'edha xumuramuu ga'eedha jireenya keenya keessa amantiin hin jiru taanaan namummaa nama tokkoon jiraanna jechuudha suma abbaan ta'e tokko jiraatu akkuma abbaan moobaayilii sana cufate gechaa jiraatu wayyookaa badeekaa gechaa jiraanna jechuudha amantiidhaan taanaan garuu akkuma namichi chaarjiin isaa guutuu ta'e laphee guutee itti fayyadametti jiraatu jireenya biyya lafaa kana amantiidhaan itti gargaaramtee dabarta
nama sin bukkee jiru qabaati amantiin nama jiraachisaa jedha turbadha. Yoo amante gedhaa waaqayyo gedhaa jireenya haaraa sii laatadhaane. Amantiin jireenya foonii keessattis shoora guddaa taphata. Jireenya hafuuraaf immoo wabiidha iyyuunda. Wabiidha. Maaliif beektu? Sagalee waaqayyo jedha. Amantiin jireenya hafuuraaf wabiidha. Waastinnaadha kan waammattanidha. Attamittidha. Sagalee waaqayyo keessa qarbisaa kutaa yeroo baay'ee dubbifnu. Wangeela Yohaannis 3:16 waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafa maal godhe jedha jaallate. Maal isaa tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafa maal godhe jaallate. Kun immoo jedha kan isatti amanu hundumti iyyuu jireenya qabaatu malee maal haa ta'u miti haa baduu miti. Kan isatti amanu sheegattu gala muradha wangeela keessan gala. Amantiin hin jiru taanaan jireenyi hin jiru jechuudha. Yoo amantii qabaattedha kanatti waaqayyo bultu. Waaqayyo tokkicha ilma isaa naa kenneera. Wabii jireenya keetti amantiin kee. Amantiin jireenya namaa keessa jira taanaan garuu namni jireenya dhugaa jiraachuu danda'a. Jireenya gammachuu jiraachuu danda'a. Dhiibbaa uumee jiraachuu danda'a. Har'a eenyurraa akka ta'e hin beeku waaqayyo sholoqqee wayii tokkorraa sholoqsee kaasa. Roomaa 10:8 amma 11 dhaqaa dubbisaa. Ati jedha mitiire Kiristoos Iyyasuus gooftaa akka ta'e garaa keetti yoo amante waaqayyo abbaan immoo warra du'an keessa akka isa kaase afaan keetti yoo dubbatte garaa keetti yoo amante maal taata jedha fayyina bara baraa hin fayyita jedha qajeelummaatti sii lakkaa'ama jedha. Maal yoo goote Kiristoos gooftaa akka ta'e afaan keetti yoo beeskiste waaqayyo immoo jedha warra du'an keessa akka isa kaase garaa keetti yoo amantedha ati kanaatiin qajeelaa taata fayyina bara baraa immoo fayyita jedha. Dhagaa Iyyasuus gooftaadha jenna taanaan mana keenya irratti bara keenya irratti gooftaan immoo gooftaa madha. Ameen jedha. Gooftaan gooftaa moo gooftaa miti? Gooftaadha. Namni nama akkamii gooftaadha? Nama isa caalu, nama isa bushu, nama isa gararraati. Garuu akka nama gooftummaa waaqayyoo mana isaarra jiru miti namoonni baay'een. Caccabaan amantiin isaanii akka markaba caccabaati. Saduraa Ximiteewos 1:19 maayidha. Namoonni baay'een jedha yaada garaa isaanii qullaa'ummaatti eeggachuu waan dadhabaniidhaaf jedha amantiin isaanii akka caccaba markabaa ta'eera jedha. Ati isaanirraa of eeggadhu jedha Ximiteewosiin Phaawulos. Amantiin namoota baay'ee akka maaliiti? Akka caccaba markabaati. Mela wajjin ta'a. Markaba fuutanii yookaan doonii jechuudha. Galaanarra gaafa qajeelchitan fayyaadha yoo ta'e sin baata. Urataa yoo ta'e galaana sin nyaata. Lafa yaaddan ga'uu hin dandeessan. Iddoo malee taftu. Amantii fayyaan gooftummaa waaqayyoo jireenya isaa irratti bara isaa irratti fidee moo'ee jiraata. Har'a sin eebbisa maqaa Yesuusin. Gooftummaa waaqayyoo mana kee irratti hamoo dhiiga qaraanii irraa. Garkol kaasaan nan amana jedhaayyaa. Iyyasuus jedhaayyaa. Gooftaadha jedhaa. Gooftummaan isaa immoo jedhaa. Gooftummaa eenyu gararraadha jedhaa. Fakkeenyi tokko jira yeroo baay'een dubbatama jechi kun dhageessuusinis mana manattuu naasoftu. Hoolaanii gooftaa jabaa qabdu maal goote jedhama. Dibooshee maal gooti? Aftee ciiste jedhama. Maal waan qabduudhaaf? Gooftaa jabaa waan qabduudhaaf. Mee ilaalaa saroonni ollaa jiru. Gorduuba manaa jiru. Yeeyyii baay'ee jira. Maal ishee amanattee tura? Kan dibooftee ciiftuudhaaf gooftaa qabdi. Qabdatiyyuu gooftaa. Qabaniyyuu gooftaa. Na oosha kan jedhu ameen ayiraat. Yaa sodaatiin ala bara. Sodaatiin qilleensa. Garuu lapheen kan yeroo baay'ee maal ta'a beektu? Akkuma isa gaafa waaqayyoo warra baay'ee fudhattee kaatee kana Iyyaasuudhaan maal dachaa jedhe mitiire lapheen isaanii maal ta'a garuu rukutachaa jira. Lapheen namoota baay'ee dhaamaan arrayyuu. Warri garuu dhuguma gooftummaa waaqayyoo beekan haalan sodaatan. Baran sodaatan. Yeroon sodaatan. Kutanii ceewu ameen jedhe afaan baasi. Inni amantii qaba mayyuun beeksame harka mirga ol kaasa ameen ga'e dabalaa ta'eeyyaa. Amantiidhaan jireenya amantiidhaan jiraatamu jiraachuun dirqama. Jireenya keenya keessatti yoo amantiin qabaanne garuu wanta gaarii argachuu hin dandeenye.
wanti gaariin nu ta'uu hin danda'u. Efesoon 2:3 qabbisa maayidha. Isin ayyaana waaqayyootiin karaa amanteedha fayyifamtaniittuedha. Karaa maali? Karaa amantii. Fayyinni keenya inni jalqabaa fayyina hafuuraati. Cubbuurraa fayyineerra. Har'ammoo hafuurri waaqayyo nu keessaa jireenya keenya fayyisuu hin danda'a. Mana keenya fayyisuu hin danda'a. Dhibee fooniirraa nu fayyisuu hin danda'a. Gaa'illi namoota baay'ee dhukkubsataadha. Hojiin namoota baay'ee, manni namoota baay'ee hin aadu. Namni keessan gara kola dhugaa waaqayyoo warra jireenya isaan akkisu jiru. Manatti galmiti gaafa rafan halkan galagalanis maal se dhukkuba homtu jireenyatu aachisa. Namni amantii qabu garuu yoo ta'eefis yoo ta'uu baates akka leenca dhalaa hirkatee ciisa. Haleluuyaa. As qabisinee bisa dhiigolichaan har'aa qabee jireenyi kee hafayyo maqaa Yesuus. Nama si muka jiru qabaati amantii qabaannaan boqonnaa qabdaa jedhatti dubbadha. Gammachuu qabdaa jedhaani. Sittaa galu amantiin har'aa qabee dhiigolichaan. Sittaa galu maqaa Yesuus. Warra amantii qaban jireenya amantii jiraatu. Jireenya amantii keessa immoo boqonnaan jira. Amantiidhaan jiraadha. Waa laman kaasaa jira. Dhuguma amantii qabaannaan kaleessi keenyi seenaa har'aa ragaa har'aa ta'ee dhugaa baatu nu godha. Abdii nu tora. Borii keenyaaf immoo amantii qabaannaan riqichaadha. Hin gaama. Waaw. Afurri waaqayyo dhugaa naa ba'a. Na waammattee na amanattee kanas geesse amma simbaadha geekkaa jira waaqayyo. Amma simbaadhaa jedhe waaqayyo. Anaa waaqayyoon labaata kan jedhu si'a lama ameenaa jedhaatu. Dabale ameenaa jedhaatu. Kan si baatu eenyu siin? Waaqayyoodha. Abbaan lubbuu kee eenyudha? Waaqayyoodha. Abbaan jireenya kee eenyudha? Waaqayyoodha. Irratti of gatika. Danda'aadhaan. Afurri waaqayyo sagalee raajiin gara koo fida. Namoota baay'eedhaaf riqichan ijaaranaan jedha afurri waaqayyo. Riqicha ce'umsaa siifa ijaaramu dhiigolichaan. Amantiidhaan. Amantii. Shaakalchiisi laphee kee. Hojjechiisi amafuura kee. Amantiin keenya keessa jiru taanaan du'aadha. Ganana isaa waan baay'ee amma jireenya amantii raafilii sanaa isaa jiraamman irra keessa isaa sinii saaquuf. Boota amantii gaafa laaltan waaqayyoon amanatan. Amantii isaanii maal ta'an biyya ormaatti galaa ta'anii jiran dhiire galaa baay'ee of harka galfatanii abbaa biyyaa ta'aniiru. Sagalee waaqayyoo maayidha uumama 15 lakkoofsa 6. Abrahaam waaqayyootti amane inni jedha qajeelummaatti lakkaa'ameefidha. Yeroo biyya ormaa keessa deemaa turan garuu akka nama ormaatti hin jiraanne akka abbaa biyyaatti laphee dhiibaa jiraachaa turani. Hoorraa yaadiyaas na dhagayi ati dhuguma amantii qabaannaan biyyan qabdu biyya lafaarraa biyyi kee biyya waaqarraa. Yoo kaabatti deemte laphee dhiibdee deemta. Yoo ba'atti deemte laphee dhiibdee deemta. Har'aa qabee amantiidhaan si guuteera. Sagalee gabaatiin amantii waan haaraa godha jedhaa si'a lama. Amantii. Mee nama si bukkee qabaa jabeessaati amantiin si keessaa jiraatu malee jedhaane. Har'aa kaasee jedhaane. Waan dinqii jiraachuu eegalteedha. Nam tokko afaanii fuudhameen hin gadhatuuyyu. Mee afaan irraa buutiitti ameen gadhiisa ameenii kee kana. Amantii. Warri amantii qaban Abrahaam faa gaafa laaltan biyya ormaa keessatti abbaa biyyaa ta'aniiru. Yisihaaq faa gaafa laaltan warra Geeraar walakkaatti dachaa dhibbaan eebba waaqayyo arganiiru. Nan amana otoo barumsi kun hin goolabamiin dhimma abbaa ta'een goolaba waaqayyo. Maali waaqayyo karaa kee maaf hin hojjetu? Hin hojjeta. Dubartittii biyya shuun ilaalaa. Waan biraan qabdu bisheen. Nama waaqayyo raajichi gaafanni dhala kenneefi waaqayyotti dubbatee kadhatee fi kenneef gaafa du'e du'aa mana keessee gara nama waaqayyo dhatte. Maal godhachuudhaaf? Kottu na awwaalii miti. Kadhannaa awwaala raawwadhu otoo hin taane kottuutii isa ofii kee fiddee iddootti deebisi. Mata tokko tokkotti maayitti kottu bakka sirna qiddaasee raawwadhuuti nu awwaalii. Isheen garuu akkas hin jenne kottu mana koo keessa maaltu jira?
rakkina jira. Rakkinichi maa inni rakkina jira kottu. Yoo dhufte waa taala. Amantii qabaannaa immoo hin danda'ama. Yeroo baay'ee dhageessuuf irra deddeebiin barbaanne amantii jechuun maal jechuudha nan gaafatu yeroo baay'ee dhageessu. Amma garuu waan hangachuu barbaade kaleessa waan hojjenne har'aaf seenaa ragaa wayii ta'e kunee kana sana gannetti agarsiifanna guyyaa har'aatti. Qidaamee kaleessa maatti milkoofte amantiidhaan qaabla taanaan nadhamanii dhugaa waaqayyooti guyyaa har'a sanbata har'aa kana ashkara kartee bushitaan. Attamitti beekta qidaamee kaleessa ganama waaqayyoon kadhadhee sooftii naa kenneera, moobaayilii naa kenneera, macaafa naa kenneera, maayikii naa kenneera, kana naa kenneera jetta guyyaa har'a simbitu bittee dabarta. Hoodhu sirratti haa ta'u dhiiga garaanoo irraa yoo garuu ragaa of harkaa qabaatteedha. Seexanni immoo amala ishee keessaa namoota waaqayyoon amanachuu barbaadan maal beektaa meerreesiin jedha. Na amani torban darbe waa jedheera. Ati nama milkaa'eedhaa siin jedheeraan. Waan ta'e wayii waaqayyoon kadhatte erga waaqayyo sii deebise guyyaa har'aa mo'uu barbaannaan wanta kaleessa eengadda waaqayyo si hojjete ol kaasii agarsiisi. Maal jettee beektaa? Elaa mana naa kenneera. Elaa gaa'ila naa kenneera. Elaa dhala naa kenneera. Elaa fayyaa naa kenneera jetta sirraa fagaachaa deema. Hoodha fuula kanaan si eebbisa era dhiigolichaan. Sagalee gabaatiin ani milkaa'eera garaayyaa. Amantiidhaan milkoominni keenyas. Kadhannee waaqayyoodhaa fudhanne taanaan amantiidhaan ragaa qabna waan ta'eedhaaf guyyaa har'aa kanaan moola. As faraarraane bushina. Guyyaa boriifummaa erga waaqayyo kaleessa kana godhee har'a sanbata nan hin dabartu waan haalaattaa ittaan. Dhuguma si ilaata kan boriif immoo miilla kee ol kaaftee waaqayyo jira nan ce'atta. As qabisin eebbisa. Naggaadeen, barataan, hojjetaan, hojii dhabaan milkaa'aa ce'anii golishaan. Milkaa'aa ce'anii gayyeessu. Harka bitaan mirga waa gaffa'aatii milkaa'een ce'a gedhaayyaa. Kuffisi gaaricha maal taatee qeetame? Harka lamaatiin mee milkaa'een ce'a gedhaayyaa. Danqaayyoo jiraate iyyuu jedha. Waaqayyoo jedhaayyaa. Na wajjiniin jira. Milkaa'een ce'a gedhaayyaa. Abbaa ta'eef waan kadhadha. Ol kaasta harka bitaan mirgaa. Gubaa'ee kana keessaa maatii abbaa kee keessaa waldaa kee keessaa nama waan addaa baatu ta'e amantiidhaan dhiiga garaane warraa. Waan addaa si badhaaseera. Warra amantii qaban waan addaa baatu yee. Jireenya amantii. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsi 38 maal jedha? Inni qajeelaan kan kooteedha. Amantiidhaan jireenya dhugaa hin jiraataayedha. Jireenya akkamii? Jireenya dhugaa. Sobaa miti. Warra obbo Koksaa miti Daawit la jedhe. Warra sobanii naa ta'eera milkaa'eera Yesuus gooftaadha warra jedhan miti ragaa warra qaban. Ameen jedhaa. Maal warra qabanii? Ragaa warra qaban. Tokko tokko amantii qaban garuu akkana amantii qabamuuf godhu. Yesuus gooftaadha jira haleluuyaa jedhu. Homtuu immoo hin jiru harka. Maqicha waamnaan duudaan si dhagaa. Akkana amane. Daawit maaliif warra amantii isaanii ganan warra obbo Koksan warra soba duukaa bu'an maaliif jedha beektu? Warra sobanii afaanii waaqayyoo waaqessanii jireenya amantii of keessaan qabneen gachuu barbaade tura. Ibroonni immoo maa jedhee qajeelaa inni kan kootii jedhe waaqayyootu amantiidhaan jireenya dhugaa jiraataa jedhe. Anbaaqoom 2:4 akkasuma jedha. Amantiidhaan qajeelaan qajeelummaa kan arganne karaa maaliiti? Karaa amantiiti. Erga qajeelaa taanee jireenya dhugaa jiraan. Mee waan si eebbisa dhugaa waaqayyo uffannaa sobaa mana sobaa nagada sobaa ol kaasa harka mirgaa si harkaa fuudheera dhiiga garaane warraan. Afuura sobaa irraa si hiikeera. Ameen jedha afaani baasaa. Nama si bukeerraa ifadhaa maqaa Yesuusin jedha ayyaa. Afuura sobaa irraa si hiikeera jedha. Mee kottaa dhugaan kan waaqa waan sin gaafadha joo waaqayyoon gargaaramaa hin gargaaramaa. Esa gira maqaa Yesuus hin dubbatu waaqayyoon gargaaramaa sin jedhe maal godha malee hin gargaara malee. Namoonni baay'een tokko tokko meem ushurara bakka waaqayyoof bakka maal jedheen sii ta'e taanaan naa ta'eera siin ta'e taanaan munaan taanee gadi waaqayyo itti haasa'e. Daawit kanaaf fedhe bara diinonni koo akkamattan baay'eedha baay'eedha malee ko bakka dhumaniiru liqifamaniiru hin jenne Daawit jiru tuma isaan ganii garuu jiraadheera. Kan akka dhugaa
fiixaan ba'uun sii kennu hin jiru. Amantii keessatti. Liqaa taanaan liqaadhaa jedhe. Kan namaa taanaan kan namaati jedhe. Hin sobiin. Amantii qabaannaan immoo naa taa'e. Bor naa taa'e. Bor yoo sii ta'e gammadaa ilicha. In taane taanaanis hin dhiisin guyyaatti anu sii ta'a. በኢየሱስ ስም አፉራ ከሲነ ሩኩታራስ አፉራ ሶባራስ ni ይኬራ አመንቲ ጀደኒ አመንቲ ዋቀዮ ሰባዳጋ hingargaara malee maalin ta'u hingargaara qajeela argataane jireenya dhugaa jiraachuu qabna bakka nadagan mana birrii kuma kudhanii kireeffachuu dandeessu taanaan dhugaa waaqayyoo kumaaf 500 kireeffattee galta taanaan bakka kireeffadheen gala meeqan kanaan waaqayyoon na gargaari borii moddoo ta'e wayita kon keessa ka sobniif dhugaan eenyummaadha beektu miti sobniif dhugaan eenyummaadha sobni sahamaa sana dhugaan kiristoosidha eenyummaadha irra deebiin xumura isa dhumaa kan kiristoos erga taanee amantii erga qabaanne amantii keenya keessatti immoo jireenya dhugaa jiraachuun dirqama keenya roomaa 5:1 akkas jedha kanaafis amantiidhaan qajeelota erga taanee gooftaa keenya yesus kiristoositti waaqayyo biratti nagaa qabnaa jedha amantiidhaan qajeelota erga taanee karaa kiristoos yesus waaqayyo biratti maal qabna nagaa qabna meta akka hirkadhaati waan bariit ani nagaa qaba jedha ayyaa maal qabdu nagaan keenya eenyudha Kristos Efesoon maayidha nagaan keenya eenyudha Kristoosidha sa nagaan uu ta'e sa madda nagaa keenyaa ta'e warra amantii hin qabne nagaan qaban gammachuu hin qaban warra amantii hin qabne nagaan qaban gammachuu hin qaban mee nama sin bukkeen qabaa torbiyaan as dubbadheera gaafa geessu geessa toon gahin hin gahin jedhaanii maayittani jedhaara deebi'a sadaffaa sinaa eebbisu sinii galleera afaan oromoonsaa mee hore sinii galle galateeffadhaa ishee bakka dhuguma isinitti himaam gaafa geenyu geenya maal akka ta'e hin beeku lafarra waaqayyoo akka ifadhu godha saba kana sobatti hin dabaliin amantiitti kan milkoofte milkaa'eera amma waaqayyoon kenna makiinaa garuu isinitti himu ግማሽ ባንኪ ታናን ግማሽ ባንኪናን ቢቴ ግማሽ ንከን ኮቲ ያዲ በቃ አሜን ጀድ በቃ ጀድ ኡጋ ዋቀዮ ሶበኬፍ ጀቻ ኢባዲ በቲ ግማሽ ሚሊዮንን kan kee bitanan singargaaru ndam sibira deebi amale nama sibu ken qabirasin sobiin amantii keessatti gedhatu rubada tokko manu goyom sobette meti mana baankii irraa birrii qabatanii mana jaaranii waaqayyo na gargaare koottaa'e waan ta'e godhanii waliin dhaanii gubbaa wayii fuudhan koottaa galate waaqayyo iddoo akkasitti hin galateeffatamu amantiidhaan taanaan garuu maaddii duwwaayyuu guutuu gochuu beeka harka mirga ol kaase ameen ayiraas duute du'i malee amantii keen ganii ameen jedhe asii gadeen hin jiru afuura amantii keessa dhuguma waaqayyo amanta taanaan fakkeenya erga amanteef waggaa 5 waggaa 10 waggaa 2 taanaan namani iddoo waggaa 3 har'aan jirtu ati bonimmoo iddoo har'aan jirtu ati hoodhu gulantaaraa si badhaaseera sadaqaaraa si badhaaseera nan darba kan jedhu iyyee ameen ayiraas maaliif namoonni baay'ee kiristooniin ganu gaafa gettanii jireenya sobaa jiraachaa waan turaniif kan akka sobaa immoo qullaa si dhaabuun jiru soom gaafa qolli irraa ka'u hiriyyaa kee walakkaatti qasamii si cabsa nama si bukkeen qabiit irraa galagalee otoon cabiin dafii deebii jedhatu dubbadha saree gabaalitti beektu bay warri beekta saree gabaalitti hundu maal godha hin dhiitaa dhagaarra buusa hin salphatta wanta waaqayyo siin goone naa ta'eeran jedhii ni qajeelaan kan waaqayyo amantiidhaan jireenya dhugaan jiraata amma siniin kadha warra amantan
ammumaa qabee waan haaraan hin ta'a. Jireenya namaa keessatti amantiin jira taanaan namni wanta kamiyyuu gochuu danda'a. Nuni jireenya keenya keessatti amantii isa jedhu kana caalchannee lafaa fuune miti. Madda qaba amantiin keenya. Barreeffama lammaffaa. Madda amantii kiristaanotaadha barreessaa. Madda amantii kiristaanaa inni tokkoffaan matuma isaa dubbii Waaqayyooti. Maddi amantii keenya dubbii Waaqayyooti. Eessaa fiddii amantaa? Maal amantaa? Jireenya keessan keessatti amantiin akka dhufuudhaan madda amantii fidu dubbii Waaqayyooti. Hunda keessan hin gaafadha. Keessa ala warra dhaabattan amantii qabaachuun barbaaddu? Hin dhageenye. Qabaachuu barbaaddu? Dubbii Waaqayyoo qabaadhaaf keessa. Amma maa inni beektu? Kaleessi keenya ragaan qabu, har'a keenyatti waan dubbannu hin qabnu, borii keenyaaf abdiin hin jiru. Maal gaafa gettan sagalee Waaqayyootu hin jiru ka. Sagalee Waaqayyoo malee immoo eenyumtu abdiin hin jiru. Eenyu biras hin jiru, eenyu harkas hin jiru. Ofuma kee dhugaan sitti haasa'ati, ishuma nyaattee dhattee waldaa keetti ofuma hurguftee galtaa alatti homtuu siin ta'u. Tasaayitti tokko lama sii turtu garaa kee keessa teessee hurguftee fi ta'uu shaappiidhaan ofuma kee inqisiqqaaseedhaan. Mana homtuu hin dhufu. Yoo amantii qabaatte garuu miila kee gaafa ol fuutu dugda kee keessa waraansi giraanaan hin buqqaa. Gaafa harka kee ol kaaftee eebba Waaqayyoo waamtu bokkaan hin jirre rooba. Har'aa qabee nama amantiitti si jijjiiree dhiiga walichaa dhiiga Yesuusin. Roomaa 10:16 amantiin jedha dhaga'uu irraa dhufayidha. Wanti dhaga'uun nuu ta'u immoo jedha dubbii Kiristoosiin beekamayidha. Amantii taanaan dhaga'uu, wanti dhaga'uun ta'u immoo dubbii Kiristoosidha. Dubbii namaa miti, dubbii abbaa ta'e miti, dubbii haala ta'e miti, dubbii Kiristoosa qabatama. Amma ammaatti maal hojjettan amantii keessaniin gaaffii kooti. Guyyaa meeqa, iddoo meeqatti, akkamittiin? Ergamantani maal hojjettan? Maaltu lafa taa'e? Eessatti immoo sin gargaara amantiin keessan? Miila namaatti koo jeessoo hiitee hiike jechuun amantii miti bara. Abbaa ta'e tokkoof gubboo laattee hojii galtee Waaqayyo hojii na galche naa galateeffadhaa jettee dhugaa boonsa laatan itti faradameera. Milkaa'insi Waaqayyo amantii taanaan yoo kanaachi maani beekta yoo laattee galuun dirqama kee ta'e immoo laadhu galiiti dhufteen galateeffatiin bakka waldaa taa'e jechuudha. Waa biraa galateeffadhu Waaqayyo waa'ee fayyaa keefaa galateeffadhu bakka. Harka eenyuun nyaattee harka eenyu eebbisuu dhufta. Harka eenyu qabattee baatee harka eenyu eebbisu gargaaru dhufta. Amantii sobaa. Fake faith sajedhan sana amantii sobaa. Goyyomsa shingala. Na amani Waaqayyoon gargaaramuun gargaara malee. Jecha kana mataa gara tarka mirga ol kaasaa Waaqayyoon gargaaramu jedha. Hin gargaara malee gadaayyaa. Hin aartanii. Waaqayyo maalin godhu? Maal godha malee? Hin gargaara malee. Waaqayyoon dubbata. Eessaan raagotaan, abjuudhaan, karaa sagaleessaa, karaa baay'ee dubbata. Garuu bu'uura amantii keenyaan jalqabaa raajis miti. Abjuu keenyas miti. Maaliif beektaa? Baay'inni yaada abjuu fida waan ta'eedhaaf abjuu keessa baay'een amaniin. Macaafa amani. Iyyoon maayidha 33:14 irratti Waaqayyo jedha karaa tokkos karaa lamas hin dubbataayidha. Namni dhaga'u yoo jiraate namni qalbeeffata hubataa yoo jiraateedha iyyoo. Hin dubbata Waaqayyo. Ibroonni tokko maayidha Ibroonni tokko angalama qalbisaa. Bara durii Waaqayyo raagotaan abboota amantiin dubbachaa ture bara keenyas hin dubbataayidha. Dubbichi gara dubbii akkamiiti? Macaafa qulqulluu bu'uura qabaa. Sabaana dhagaa u'uu jedheen barsa gidduu kana maal hojjechaa jirta kadhattee kadhannaan kee deddeebiin kee waldaat Tsoomaaf saganni kee beeyyesuus simiin kee maal ajjeesee beeka? Moo akkasumatti yeroo naannoo koo waa jira hagettee shakkitee ifatte maaltu ta'ee beeka? Moo caljettee mayyitaati? Ara beeyyesuus Waaqayyo siif haa dhiisu. Caljetteen iyyiin. Bakka yoo kanaatti deebi'i haara cuuphaa baradhu. Bakka irra deebi'i. Yoo kanaachi immoo hojjetu ragaa wayii lafa kaa'i bakka. Amani waan ta'e irratti mana kee irratti amani. Dhala kee irratti amani. Hojii kee irratti amani. Bara kee irratti amani. Hin sii ta'a. Nan amana naa ta'a kan jedhu si alama ameenaa jedhaatu.
Dabali ameen aydaat. Amani bakka. Hinta. Irratti amani waan ta'e waa irratti waan ofii kennan dandeenye fa'a. Yoo ta'uu baates immoo abdii kuttee shakkitee hin galiin. Boriin godha waaqni waan haaraa. Garuu maaltu ta'e ammarratti? Ana galgaawota mana namaa dhaqan nan jaalladhas karaa biraa mun jaalladhus. Waalam. Tokko tokko akka qaalluma warra keenya duriitti deddeebi'anii hoolaaf re'ee baatanii waa baatanii dhaqanii xilaafa soo sanarraa garaagarummaa hin qaban. Bor raajiin tinaa waamuuf tan tinaa waamuuf tan immoo tinaa waamu. Daggashanii naqxii akka shanii naqxii badhaasaa hin naqa dayyaa hin naqa dhugaadha. Mana isaanii mannaariyaa raagotaati. Inni tokko baaleen bayi inni tokko booleen bayi jedha bakka sana booddee bololii aataa gidduutti. Afuura akkasii rukuteera. Ara ameen jedhe be Yesuus. Si keessa ko afuuri dubbatu jira bar. Afuuri dubbatu jira. Fira tokkoon qaba fooni maan. Yeroo hundumaa maqaa san dhabu. Bakka raagota dhugaa waaqayyoo isinitti hima. Ani ilma waaqayyoo akka soraa ta'e yaadu raagota innaan. Bakka inni mana agamsiise waggaa dheeraaf. Baay'ee maatummaa keessa darbee maatiidha. Bakka raajii waan jedhu dhageenyaan inni har'a kun jedhee mana gaarii dha kun. Caafanni hin gedha. Waan raagonni gedhan dhagaa maal taatu gedha. Hin mootu gedha. Waan waaqayyo immoo dhagaa hin mootu gedha. Hin jabaattu hin mootudha. Waaqayyo waaqa jabeessan. Raagonni immoo raagii moo'icha kennudha. Dhugaa taanaan. Innumtuu baay'inaan sin fagachaa. Raagiintu dhugaa baay'inaan sin fagachaa. Eeshumee kottume ka'e abbaan ta'e ka'e. Taaddee ka'e. Ani raajiidha kottu gara koo. Anuma raagii 3-4 godhaa fudhadhaash. Ila akkasiin jedhu waaqayyo taaddeen jedhaan. Gaara kanan baataa. Ila gaara kanan baataa. Ila dirreen tokko jirachisi gaa waaqayyo jedheera. Maal baata dhee waaqayyo? Hin dubbattu ammate lagaa itti dhihime marfee keet. Maal baata dhee waaqayyo? Mee dubbadha maal kana baata dhee waaqayyo? Dhuguma immoo gaarri wayii jira moo hin jiru haxinnaatu malee. Gaara kana laalaa. Amma immoo raajii biraa dhufa gaa Daawit raagee sokke biraa. Gaarri jira dirreen jira moo hin jiru? Jira. Amma immoo raajiin badhaasaa dhaqagaa raajii badhaasan immoo dhufe. Taad waaqayyo akkasiin jedhee dirree wayii tokko jira garuu bu'aa bayii qabaa. Maal qabaa? Qaba moo hin qabu? Qaba. Eesh amma immoo kan biraa dhufa. Gaarri wayii tokko fuuldura kee jira. Iddoo ta'e wayii tokkotti hin dhaabachaa deemta siin jedha waaqayyoodha. Yoo amma raagii 9 qabaas 3ffaas yoo laaltan maaltu raajii kan adda godhe gaafa jettanii anna gaagarii dubbii alatti tokkumadha. Garuu dhagaygaa. Inni tokko dirree bal'aa fuuldura kee jira. Gaara tokko jira hin baatanaan jedhe. Tokko immoo bu'aa bayii qaba. Inni 3ffaan immoo dhadhaabachaa deemtanaan jedhe kamidhaa jetta. Tuma 9 qaba dhageessee garuu raajii kan biraas hin barbaachisu. Kanaafuu inni hin baataan. Ameen jedhaa. Waaqayyo immoo gaafa hin baatedha sin baadhaan jenne hin baataa jedhe malee. Ameen jedhaa afaan ibaasaat. Tokko kan maal dhagaa beektaa gaa hin baatanaan jedhe miti kottu kana achi nagayii kachiin jedha. Sin ga'uun ochiin ofii kedhatta. Hin dhaga'amaa. Qabaa nama sin bukkeen innoo baatee sin geessu ofii kee dhaqxaa jedhaa tirbadhaa. Taa'ee taaddasaa eebbisu qabaa raasaa akkas jedhaa innoo baatee sin geessu jedhaani. Ofuma kee dhaqxaadhaani. Ti qajeela gaa dhaqisiin jedheera waaqni qajeela miti kana maaltu baa waaqayyooti na geessite maleedha. Waaqayyoo doonii wayii pileenii wayii fidhu ofuma kee baatee dhatta. Tokko mummaayidha baqqaayidha. Ganaa asirra 3-4 ba'uurra asiinaan olma takka ubaate akkuma ta'uttan baasu marraan jedha. Qullaa dhaabatee baa galaala kanarra. Isteeppii kanaan ba'u migataa fiin kanaan ba'u gidduu garaagarummaa kana yaada. Sinjeeqaadha. Dhalagaa fakkeenya mucaan yeroo hundumaa bartoota waaqayyoota hojii galii edeen hojii galii ennaan waaqayyo hojii banee fi aqee baankii iddoo 2 darbe dorgomee isa kaman galaa jechuun ammoo raajii bira darbe maal kana kun ifaan galaa Yesuus baankii argate kaman galaaf raajii barbaada bakka kun raajii samiindaa caalu galtaka miteere Yesuus. Inna dhugaa waaqayyooti. Akka diingataa dhaqeen bira jira maal darbe milkaa'ee maal kana galuu wallaalee. Kadhatameef argameef kana agarata maal barbaachisa amma kun. Amma tokko kan fuudha malee hambise heeruma malee kan hambise filannoodha. Maayidha
Raajiin tilaa bira dhaqa eela waaqayyo abjuu sitti fidaadha. Baay'inni yaadammoo hamaadha. Ishee tokko miindaa ishee gaallateera bifa ishee immoo hin jaallanne. Waa'ee miindaa ishee yaadaa oola halkan dura dhufti. Isheen tokko immoo sumudiyyuu hin qabdu shurrubbaan asgaa ishees yaada keessa bulti. Lamaan isaa dura naannaa bulugaa kamaa filatu gaa ishee. Eesh qoy mataarraa kunnu hojiirra ariinu fayyi maqaa Yesuusiin. As qabarka mirgaa fayyi dhiigolichaa dhiiga Yesuusiin. Amma waa miiqaa warra rakkisaa wallaan har'aa qabee qalbii kee amantiidhaan baaleera ameen gadhaayyaas. Jedha amantiin gadhaayyaas moo'icha namaa laata jedha. Dubbii waaqayyoo of keessaa qabaannaan madda amantii keessanii beektu jeeqamuun taatan. Dubbii waaqayyooti. Affata beektu taanaan beekta. Waa'ee haadha manaa gaafa yaaddu haadha manaa qabaa mana ishee beektu eenyutu argachuu danda'a sagalee waaqayyo bakka. Allaqee. Ati jaboobi'aan bultu. Madda amantii keenya ni tokkoffaan dubbii waaqayyooti. Ni lammaffaan mataa masaa waaqayyoodha. Ni sadaffaan tarkaanfii har'a keenya borii keenya gidduu jirudha. Madda amantii keenya. Rasiniin deebi'a. Madda amantii keenya waa sadii. Dubbii waaqayyooti. Lammaffaa mataa masaa waaqayyoodha. Sadaffaa tarkaanfii keenya har'a borii gidduu jirudha. Amantii jechuun maal jechuudha? Har'a dhaabbannee sadaffaa kan dubbadhu bor waan eeggachaa jirru jireenya amantii kana gidduutti qaqqabsiisa amantiin qaqqabneerra taanaan ga'umsa amantiin bira geenye taanaan dubbii amantiin nu dhugoomeerra taanaan har'a yaannee har'a dubbannee har'a karoorsine bor ta'e taanaan tarkaanfii kana gidduu jiru amantiidha waan ta'eef madda amantii keenya nuu ta'a ka'umsaaf ta'a. Nis dubbii waaqayyoorra dhaabanneetudha. Waaqayyo mataansa amantii keenyadha. Taban baay'isina baay'ee amantii baay'isaa. Dhugaan sirriitti taasisaa dubbii waaqayyo qabaadhaaf keessa. Waa hojjechuu qabda. Namoota baay'ee amma akka hoolaa mataa dhaamte lafaan marsaa kan jiru jireenyi gooftaatti amanan malee amantii isa jedhamu of keessaan qaban. Amantiin madda qaba dooti dhufu. Amantiin namoota baay'ee immoo amantii mayyoo miti garuu amanaadhaaf hin galu amantii qabaa. Amantii qabaannaan gammachuu qabda. Amantii qabaannaan nagaa qabda. Amantii qabaannaan jireenya dhugaa qabda. Harka ol kaasi biyya keessaa namni maqaa kee waame nama amantii siin agaruu dhiiga garaanuu irraa. Jecha kana gadhaa ani irraa kaasee gadhaayyaa. Nama amantii ta'ee gadhaayyaa. Tokko afaanii baafatee ameen ayiraas. Jedha an nama amantiin ta'a gadhaayyaa. Nagarree abboota amantii waaqayyo bar har'a Samaariyaa duratti waan haaraa godha gennaan inni kaan ameen jedhe tokko garuu agagaa dhibbaati maa'e kun otoo bantii waaqa banameeyyuu hin ta'u. Maa'e namni waaqayyo immoo ta'uun ta'a garuu hin agartan nyaattu jedhe. Waaqayyo jireenya sii kenne sin owwati. Ameen jedha afaanii baasee. Agarsiisee si harkaan fuudhii waaqayyo amantii dhabuuke. Yesuus. Mee harka qalqabi sin eebbisala. Galgalli kee bareedu dhiigolichaa dhiiga Yesuus. Amantii. Waaqayyo akkuma jedhe daakuu garbuu dhufee hin hidhamee nyaatan. Ni garuu otoo toora qabsiiseen hiree galuuti namni irra deemee ajjeese. Kan sin dhibu warruma amanatu ajjeese. Amantiin jireenya kenna. Jireenya dhugaa. Lafa qabii amanii karaa dhugaa waaqayyo sii kenna waaqayyo lafa. Girgiddaa namaa reebi kiraa yoo ta'e kan koo jedhe mana kiraa ammaa keessa mana sii baasa waaqayyo. Yeroo miilla kee deemtu amantiidhaan deema har'aa qabee waggaa kanaa booda dhiiga hoolichaan miillaan hin deemu makiinaa malee gadi sii ta'a. Dubbadhu sii ta'a. Amanii gadi sii ta'a. Roomaan maayidhaan siniin gede 18:9 irratti gaafa dubbiftan keessumaa 9:10. Roomaa 10:9 maayidha. Afaan keetiin jedha. Fayyinni mee arraba keenya irra jira beektu miti. Yeroo arraba keenyaatiin dubban hin ta'a. Macaafni fakkeenyaa maayidha. Du'is jireenyis maal jala jira jedha. Aaboo arrabaa jala. Gaafa gettu garuu dubbii waaqayyoo bu'uura godhan Abiraam faa waaqayyootti amananii erga galgalli isaanii bareede kan koos hin bareeda. Haannaa faa yaadi. Aggaar faa yaadi. Saaraa faa yaadi. Phaawulos faa yaadi. Takkaan sin eebbisas qabe harka bitaa mirgaa. Eenyuuf gara koolaan har'aa qabee ija kee ija addaa godhee dhiiga olichaan.
ija joobira siifata dhiiga Yesuusin baneera dhiiga Yesuus hinjiraachisa Waaqayyo waaw jecha kana iyyaa maraadhaa gedha Waaqayyo koo hinjiraachisa gedha iyyaa hinjiraachisu